Hai, jirra jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo marti keessumaa bakkuma jirtanitti kabajaan koo kan jaalaaf gammachuu simbira naaf haa ga'u. Asoosama gabaabaa abbaa qabeenyaa kutaa tokkoffaaf lammaffaa isaa tartiibaan simbiraan geenyee turre. Har'a immoo kutaa sadaffaa qabannee isiniif dhufneerra. Hingadda kutaa lammaffaa keessatti poolisoonni biyya obbo Gammadaa fa'aa jiran gara bakka shiftoonni Abdiif Galaanaa itti godaanan sanatti deemanii odeeffannoo waajjira poolisii sanaaf erga kennanii ji'a jahaaf booda Abdiif Galaanaa barbaadanii booda odeeffannoo Abdiif Galaanaan bakka isaan jiranii tokko argatanii turan. Odeeffannoo sana argatanii har'a immoo akkam akka ta'u walumaan ilaalla. Asoosama gabaabaa kutaa sadaffaa. Asoosamni gabaabaa kutaa sadaffaan biyya sana keessatti poolisoonni biyya obbo Gammadaa fi biyya shiftaanti godaanan sun wal ta'uudhaan ji'oota jaha erga barbaadanii booda bakka Galaanaa fi Abdiin jiran odeeffannoo argatan. Akkuma achi deemaniin odeeffannicha argataniin shiftoota lamaan qabatan. Shiftoonni lamaan yeroo isaan arganitti hojii dhuunfaa isaanii banatanii namoota muraasallee of biratti qaacaratanii yookiin ramadatanii jechuudha waliin hojjechaa jiru. Hojii dhuunfaa banatanii qabeenyuma obbo Gammadaa ilaa saaman sanaan jechuudha. Utuma kanaan jiranii qabeenya sanaan utuma achitti hojii banatanii hojii garaagaraa hojjetaa jiraniiti kan isaan odeeffannoo argamee qabamee hin qabaman. Yeroo qabamanitti qabeenya namaa saamtanii himatamtaniittu kanaaf barbaadamaa jirtanii qajeelchi poolisii gaafa odeeffannoo kennuuf qabeenya namaa saamne tokkoyyuu hin qabnu. Namni qabeenya keenya saamte nuun jedhu yoo jiraate ragaa qabatamaadhaan nutti haa dhiyeeffatu jedhanii jarri lamaan mana hidhaa keessatti jiranii falmataa turan. Yeroo kana qajeelchi poolisii obbo Gammadaa qabeenyi kee ta'uu ragaa dhiyeeffadhu jedhanii. Ragaa itti dhiyeeffadhu jedhaniin jara lamaaniif ammoo mirga wabii kennamee fi mirga wabiitiin wabii qarshii 50,000 lamaan isaaniitiin gadhiifamanii beellama isaaniif achuma alumaan hordoftu jedhamee eeyyameef jechuudha. Asoosamni gabaabaan kutaan sadaffaan kana fakkaata. Kutaa arfaffaadhaan hamma walitti dhufnutti guyyaa dhufuu qabannee amma isinii dhufnutti nagaan nuuf tura. Yaada qeeqa namoonni qabdan karaa komentii jalaan nuuf kaa'aa. Kanneen immoo maatii YouTube chaanaalii keenya Galma Dhugaa Shawuntaa maatii YouTube chaanaalii Galma Dhugaa Shawuntaa afeerraa kootii galatoomaa horaa bulaa deemanaa.